Asumaan gaa hordoftoota keenya akkuma isin daawwattanii galtan kana aanee jaalalaa gaa kun dhuguma jaa wanta kheniin lafa fuudheetiin kheniin akka tasaatiin lafaayin harka jenna waan gartee itti waan fayyadamani waan nama fayyadu jeetiin fuudhee akkuma tasaa deemanii san harka qabanii jee san harka qabaniitiin achumatti haasa waan malee deemtaa jiranii naqaban jee tajaajila tokko kana uummata keenya waywaachaa jira waan ta'eef gaa natumanii jiranii cafaqtiis akkuma duraan isin cafaqu jiran nafaddeeku jiran jaa akkasi gaamee uummata keenya tokko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفون اردفتوتا في لقفتوتا قداتو جرجرتو متخينك علي في جالتمو سلامتان تيجي تقول الراحات كل سلام بكس جلتنيتي اسم برا هاجي اسم جتو بربادقا متخينك علي في جالتمو أرنتنجا خنو مناني جالتين أركما ملة أمبليان كيا اسم بران جرجايتي واناني جاللا إرّا جروجا متخينك واني تتكا جباتي Banga akkuma kana dura qabdanii viidiyoo daawwattanii jirtanitti uummata keenya uummata alagaa harka seenee jira gaa rabbumarraan furmaata haalaatuuf jennee kaddu'aa godhannuuf anilleen hedduu takka irraan tana du'aa illee kadhachaaf olee gaa umma seenallee hedduu takka walla asitti gaa viidiyoo isin marre malee buna duunee nama si walii qabne hedduu takka jechuudha nama hedduu wadaa jechuudha janiin akka afaan keenyatti wadaa janiini wadaa jasii walii qabne gaa uummata keenya buna waa hunda goone gaa waan namni aadaa qabnaa shari'a qabnaa safuu qabnuutiin goone akka namni keenya kadhatu sanitti rabbii keenya kadhannee jirra rabbii furmaataa godhuuf jennee gaa uummata keenya furmaata keenya rabbumarraa eegganna waan ta'eef gaa arraan tana uummata keenya aaneen jaalalaa osoo mari'atiin haala mana isaatiin imala kana deemuunis dogoggora ni balleessee bakka kanattis gaa ilmi namaa akka tokko yaadti nama hundi waan ijaanne jecha anatti illee hin himne hayni saayibummaati illee nama qaba waan ta'eef hayni hajaarsa jaartii kanarraa hamaadha waan ta'eef uummata keenya aaneen jaalalaagaa osoo isitti illee hin himin deemee waan kana mudachuunsaa hedduu takka waan nama yaachisu namallee rifachiisu sila akkanaan kaa yookaa gara miidhamee yookaa rabbiillee gartee ittiin godhinii yookaa qawaa ta'u ta'e illee hayni kunillee si qaba jechuudha gara rabbitillee si qaba waan ta'eef obboleeyyan kiyya wanni kanaaf kun gaarii miti asillee isinillee asumaan barnoota akka irraa fudhattan namni osuuniif jaartii qabu osoo wanta akka hayyama jaartii ta'e irraa hin gaafanne imala akkanuma kaatee jaartiin ta'ettillee osuus hin gaafanne hatta deemtee guyyaa lamaaf sadillee bakka bultu hatta ittiin qabda jechuudha deemsoo bira kaatee isiin tuni jaalate jechuun nama qaama tokkooti ilmoon tunis dhiiga feeti onnetee jechuudha obboleeyyan kiyya sanumaafuu midhaan onnetee keetii waan taateef isillee akkasuma qaama kee waan taateef osoo ittiin himne deemuun kun imalli keessan kaayoon kee galma siif hin gahu waan ta'eef hedduu takka si gufachiisa asumaan barnoota akka irraa barattan waan akkana kana jechuun barbaadeetu uummata keenya gaa'ee akkas ta'aniin jaalalaa deemee harka alagaa mudate jechuudha uummata keenya harka alagaatiin hedduu takka cafaqamee miidhamaa jira aaneen jaalalaatii natuman jee qawween hundaan nara dhaabbatanii haala guyyaa meeqaantama natti guyyaa durana qaban sanuu durallee fiigeetiin harkaa bahu dadhabee anis waan hin taaneen harkaa qaba haasoo keessatti isiniif hima waan inni deemee ni qabamees gaa obboleeyyan kiyya waan hamaa harkaa qaba jechuudha waan yooniif namni ittiin qabame ittiin miidhame jechuudha karaa inni deeme kanaas anis nama sana dura deemee jiru keessa numaan beekaa immoo obboleeyyan kiyya gaa alhamdulillah takka uummanni huutii yookaan askarri adda adda jirte jechuudha kuni abbo gaa irraa fudhura ofitti deemtedha isiin isa miilaan deemu gaafa miilaan deemu bakka isin akkama fiidi gaariitti dibachirraa asumaan gaa uummata keenya asumaan osoo jechuudha dura fiiguutillee niinis gufadhee dhagaa irrattillee niin kufe jaa achi eega qaban booda isallee hin dhiifne haazzaban ta'an jechuudha uummata keenya aanee jaalalaati hedduu takkaan qoradhee gaa hedduu takkaan azzaban jaa hoggaanatti hin gaa uummata keenya viidiyoo isaatillee daawwattanii akkuma jirtanitti viidiyoo yeroo jalqabaa karaa osoo deemuu bakka tokko dhagaa guddaa jala taa'ee halisinii malee bakka sana bakkumaan tiyyaa harumaan tiyyaa deemee deeme sana
bakka san dhaqee jira deebiif deemee jira nama hunduu hanarra uummata fayyadu sultanaa nuti yaani illee miilaanis yaani namallee oofne asumaan gawareettan daawwattoota suutii kan taatan illee yeroo jalqabaati nuti karaa suutii kana waa hedduu takka itti mudanne jechuudha gaa saarufa waan jamuniif garree jira uummata keenya gaafa meeqa lubbuu nu baasu ta'ee nuti darbii osoo gartee nama ayyaanuu fa'aa takka rakkanne jechuudha uummata keenya huutii uummanni huutii kunillee si qabanii akkamsi godhan gariin adanis darba yoo ati nagaa taate akkam qaba arabni suutii amma yaman kuni yooni fati qullaa taate waa takka harka qabaachuu baatte adatti darban jechuudha waa seera dhabnaan yommuu ati kana si qabanii waan adda addaati wajjin karaa kana ogaa deeman yaman keessatti laa ta'u suutii keessatti haa ta'u waan dalagamu jira akkuma isin tana dura quba qabdanitti meeshaa gartee asiin daldalamee jidduu kana deemu jira jechuudha waan akka hashish maqaa isaatillee dha'uu natti hin tolu waan ta'eef kiniin nama sakaraan suu jimaa dukkaana sijaaraa jedhanii jira waa hedduu jira gaa obboleeyyan kiyya rasaasa qawwee fa'aa baatanii deemuun kanam ta'u gaa obboleeyyan kiyya garree jira jechuudha waan akkana kana yooniif irratti si qaban jechuudha keessaafuu hamma hashiisha haa kiniin illee bada jechuudha uummata keenya. Achiin akkasitti waan akkana kana iyyuu si qabe uummanni akkamsi godhan karaa mana hidhaas oofanii hin baatu amata meeqa fayyadamu jira suutii fa'aa keessatti amma 15 ijoollee keenya ilaa maan tana kan beeku jira jechuudha warri tana jiishin hidhaman kan mana hidhaa keessa qabame hidhaa sunis akkasumatti hidhaa gala jechuudha waan kanaan qabamu taanaan rakkoo gurguddaadha mashaakila jechuudha Itoophiyaatti illee beeka akkuma beekamutti wanni kun bakka iyyuutu meeshaan safaraana bakka iyyuu jira jechuudha rakkoo keessa galcha umurii ta'e warreettan umurii isaa itti murteessafaa jira uummata keenya sanumaa fuugaa aanee jaalalaattillee waan inni qabame kun hoggaaniifiin uummatarraa isarraa hin dhageenye uummatarraa hin dhagee uummata arabaa irratti dawwallee hoggaa gaafannu nuti inni silkiin jalan qabne isaantu nu jalaa kaasee uummata keenya gaa maal nu jaani gurbaa isaa waan hin taane irratti qabame kun sila ajjeesuu jedhaniiti hedduu takka isaa waan miidhamne tumanii cafaqanillee natti fakkaata akka inni himatuttillee uummanillee immoo waan hin taane qabame kun umrii isaa yoo fayyadamu yookaan immoo maallaqa riyaala suudii 15,000 suudii gaafatan jechuudha uummata keenya. Uummanni kun garuu kan gaafate isa kan hoggaan akkatti jilaalu qaamni mootummaa tokko waan kana nama gaafatanii hattuu gaafatan fakkaate yookaan sijjeessu yookaan fiduudha janiiti kan gaara keessatti qabanii isa azabaa jiran uummanni kun warra gaara keessatti waan akkana kanaas qabee hawaasa gaafate sirraa buusuu jira jechuudha uummata keenya. Asumaan harka jechuun barbaadeeti uummata akkana hojjemma uummata yamaniiti uummata adii kana maallaqa akkatti isa irratti xaaree jechuudha. Hoggaa gaafa nugaa maaliin qabamee waan akkame waan safaraanaati haza mashaakil jamboo haza fi kutul janii hoggaa waan afaan arabaatiin irraa ni faamanis waa hedduu jangaa isaanii salmaafuu gaa jabala keessa haza masaknaa fi jabal jamboo jabala keessa qabne gaara keessa qabne kun hidhaa abadan hin bahu yoo nama isaanii taatan dandeessan qarshii 15,000 riyaal suudiin baafne uummata keenya asumaan gaa isinillee baraa isin jechuu barbaan aanee jaalalaa furmaata rabbiin haa godhuu fi akkuma ijoollee gartee Liibiyaa keessa qabanii akka miidhamaa jiru uummanni Oromoo bakka jirtu jechuudha cinqamaa jira waan ta'eef araan tana gaa aanee jaalalaatillee asii kun muudannoo ajaa'ibaa itti taatee itti seentee eegatti seeneefuu innillee rabbummaan gartee akka itti nagatte furmaata haalaatuuf jecha asumaan gaa anilleen eegana sulfee hin deemne umuseenallee gaa waan takka takka mee isiniif akka dubbattullee karaa ishiitiin isin dabarsa umuseena maali yaaddana gaa rabbummaa furmaata fida waan rabbiin jesadattuun ooltu furmaata rabbi haa fidu waan dandeenyu nama gosa qabna Oromoo qabna namni Oromoo qabu waan dhabeen qabu lammiirra dhalanne qabna waan ta'eef sanumaafuu rabbii jira atis ijaaddeeni gandau tidak boleh timte wan sana sa ber anaga video sa tha sa ratile tinim na nanya terite henda de ये थी wallahi kan rajan se haye video ni galak sesan argani da walani naga madan bintun dugu haye ni hayo rain dugu manje gaay malin ja ya bu umma sa ini akam umma sa tu akam wan kana suutuma tasgabbeeste suutumatti namni beeku Itoophiyaa kun uummanni keenya kun akka tokko beekte ni rifata isaa baala rifatanii. Ani beeku rifatu jira addaan wanni jinne. Hayo. Dhuguma jeen tuman chaksee.
ummaan isaa duwwaa akkami yoo waan yetti. Rifatan gaafa akkasanii beekan. Rabbumaan gartee furmaataa fiduu Bara ni inshaallah. maa kuma kasi jiruun beekan. Humaan jettu gaa inshaallah khayri rabdaa godhu gaa wanni rabbiin silaa gubbarraa taate gaatis hin gaddini inshaallah rabbumaan jira. Maatiin gaa silaa du'aama godhaa jenneeni yooni furmaata karaa maallaqaatiin amma akka jaansanitti gatii yookaan dura maallaqa kana dura qaba jenneeni furmaata barbaanna yookaan isaas baasee gaa uumu baasee kaasee hucciise gaa uummata keenya shayitaanii kunis beekaa nama haasaa uummata keenya gaa isaas shayitaanuma kaasee hucciise waan ta'eef gaa viidiyoo isaatti illee tanii gadhiise taphuutaa takka halkan keessa taa'ee bidda shidattee kunoo waan ija uummata keenya laaltanii gartanii jettanii halkan dhagaa gida dukkana gaara keessa taa'ee jechuudha uummata keenya laaltanii gartanii jirtanii bakki inni itti qabamellee bakkuma gaara keessaa sanii achumatti waan akkatti dhufanii viidiyoo askarallee achitti sagalee isaanii hedduu takkaan taa'aali isaanii jedhu afaan arbaatiin hottu isaanii jedhamu dhageetiin jira viidiyoo san irratti eegan arganii rifadhii kalaasanii askara adii uummata adiidha hottu qajjanii innis waan takka takka ni gaggaafatanii innis rifaatu wajji waan deebiseef addanaan baafne maali numa jaani fattashu chumarratti waan akka isa immoo fattashu eegalanna fakkaate uummata keenya akkasii gaan innis rabbi kaasee waan akka sheeniin isaa waan akka irratti argamena fakkaate. Samaafuu kana hunda gaa mee anis uummanni araba akkasanaan jedhanii kaayisa qabee uummanni kun hattuu natti fakkaate garuu akka hattuu taatee fi akka inni waan kanaa wajjin qabamu kiniin kanaa wajjin qabamu kiniinis kan jedhu ta'u uummata keenya badaadha waan nama sakaraamsuu jiru sanumaafuu kanaaf addaan baafadheetiin isa dabbalee gaafadhee waan kana yoo akkasitti gaa uummanni kun yooniif kanuma askara dhugaa kan ta'an beeka karaa mana seeraa si oofanii yooniif immoo askara wannaa kana taate beeka hattuu taanaan hattuu jira uummanni kun kanuma meeshaa gaara keessatti. Asumaan gaa hordoftoota keenya akkuma daawwattanii gartan kanatti gaa wanni hedduu takka nama rifachiisaa waan hedduu takka nama suufanneessu akka isaan jedhanitti gaa akkasii isarrallee kun isarree ammaan irratti dawwaleeti yooni silkiin naamte gaa carraadha uummata keenya niin gaafa dagaamee lakkoofsa silkiin tanaatu rasiisa na qaba taanaan irratti dawwalee gaafa dagaa'ee mee nufaana tura waan ija irraa barraa uummata keenya. Shaleen tokko funaanee. Halo, assalamualaikum. Ya kibarre muka sirata wale unti mani kuno wan birai hasani beite khani rifadde wane khenya wo ya war bumaga arkana arka dina buma simu darkala gati. Awon du'aa gaasiif goona obboleessa keenya yaa rabbumaan gartee furmaata si haa godhuuti umaan jettu silaa du'aama si godhuntiisi. Halo. Andagamu. Halo. Andagamu. Yaa fi dubaane keenya barka uummanni fi foon amma waan ajaa'iba dhageetiin beeka uummata teleefu silkii harkaan qabdu beeki silkiin ammallee sirra cufatte beeteree mutanarra cufte uummata si dhibina fakkaatti hin beekne. Barree furratti waleetiin uummanni kun qarshii kuma 15 waan hin taane wajjin qabnee naan jedhanii beektee ani kaasumarraa inni waan kana addaan baafadha dhugaa akka taateef akka soba taate jettiin aanee keenya sirratti kun dawwalee warrammaan tana si gaafatu jiraate ati waan hin taane isaa rabbiin itti sana waan akkasii hin deemte hoggaan dhaga'u dhugumaa dubbiin tun.
Asumaan gaafa hordoftoota keenya akkuma isin daawwattanii galtan kana aanee jaalalaa gaafa dhuguma jaa wanta kheniin lafa fuudheetiin kheniin akka tasaatiin lafaayin harka jenna waan gartee to'anni fayyadamani waan nama fayyadu jeetiin fuudhee akkuma tasaa deemanii san harka qabanii jee san harka qabaniitiin achumatti haasa waan maleen deemtaa jiranii na qaban jee tajii takka kuna uummata keenya waywaachaa jira waan ta'eef gaa natumanii jiranii cafaqtiis akkuma duraan isin na cafaqu jiran na faddee jiran jaa akkasii gaamee uummata keenya tokko waan nama gaddisiisu. Museen agaa atis waan irraa gadditee waan itti hin jiru du'aamu godhii siin jaa du'aamu goonaa fi rabbi haa gargaaru 15,000 na gaafatan jaa. 15,000 duuba mee 15,000 eessuma fuudha 15,000 gaafatan. Kuma duuba barbaadeetuma haati rabbuma baasaanis awwa horii taatu lafan jiruuti rabbuma baasa inshaallah gandittillee dawwallee maagannaa illaa sargaanuu rakkoon qabu. Furmaata goona gaafis hin boo'e ilma tanaa acha waa hin gaddini rabbii jedhama wanta rabbuma fide hin gaddin tanaa acha ammoo antanumaa siidhaa madhaamsa. Sanumaafuu uummata keenya egaa asumaan warreetta nu daawwachaa jirtan ani jallaa wani dawwalee jechaa jiru suuna irratti dawwalee ta'attillee dabafadhee dubbiin ni jiru fi arabni ni jirus akkuma tokko dhufte gooma qabanii saba saniiti kan hunda mudate gaa'ee. Furmaata inshaallah rabbumaan haa baasu du'aa nu godhaan isin ijaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura.